Ashamar kafuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaaniwsi akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa gahu jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaaniwsi namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaaniwsi faarawaa taatan Muhaaniwsi subscribe gochuun nutti dabalamuun maatii keenya taasisaniin jenna. Nutis isin simanna. Kanneen maatii Muhaaniwsi taatanii jirtan ammoo viidiyoo keenya like fi share gochuun yaada keessan gara komantiitis nuungaa isiniin jenna. Qophii keenya ammaaf qabanne kana isinitti himuudhaan hagaduma sagantaattis waliin kan turu an obboleessa keessan Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Mootummaan Ameerikaa waamicha dhukaasa dhaabuu qaamolee hidhatan hundaaf karaa imbaasiisaa Finfinnee jiru dhiyeesse. Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaadhaa kan tana Maasingii dhimma mirgoota namummaa fi marii biyyaalessa Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti dubbii imaammata isaanii dhiyeessanii jiru. Lammiileen nagaa biyyattii keessa jiran qaamolee garagaraan ajjeefamaa fi gidiraan irra gahaa jirutti Ameerikaan baay'ee akka gadditu kan ibsan ambaasaaddar Maasingii rakkoon nageenya Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaatiin akka furamuuf waraana bilisummaa Oromoo WBO dabalatee qaamolee hidhatanii socho'aniif mootummaa biyyattiitiif waamichas godhanii jiru. Waamichi Ameerikaa kun ergamaan addaa bulchiinsa Baayiden Maayik Hammar gama raawwii waliigaltee Piriitooriyaa irratti hirmaachuudhaan hooggantoota siyaasaa naannoo Oromoo waliin mari'achuu isaanii booddee dhagahame. Mariin hooggantoota dhaaba KFO fi ABO waliin wiixata darbe ammoo gaggeeffame Oromiyaan akkamitti nagaa argattee Itoophiyaan biyya tasgabbii qabdu ta'uu akka dandeessu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e dura taa'aan KFO Profeesar Mararaa Guddinaatis himanii turuun isaanii ni yaadatama. Ambaasaaddar Maasingaan ergaa isaanii poolisii spiich kana keessatti naannolee Oromiyaa fi Amaara keessatti qaamolee hidhatanii socho'an maqaa dhahuudhaan wanta irraa eeganis dubbatanii jiru. Warri Oromiyaa keessa jirtan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n waltajjii marii biyya Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti waliigaltee irra gahuudhaaf ammoo dhugaadhaan tattaaffii taasiftanii jirtu. Ammas abdii hin kutinaa jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n nagaadhaaf fedhii akka qabuu fi sochii jabduu gubbaa turus ragaa bahanii jiru. Ambaasaadarri Ameerikaa kun Maasingaan walamantaa uumuudhaaf tattaaffii keessan jabeessaa nageenya deeggarsa uummataa bal'aa qabu mirkaneessuudhaaf kutannoodhaan hojii keessan itti fufaa jechuudhaanis ambaasaadarri Ameerikaa kun ambaasaaddar Maasingaan ergaa jabduu waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaaf dabarsanii WBO's jajjabeessanii jiru. Lola Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiruun namoonni nagaa dararamaa jiraachuu ibsuudhaan dararaan kun xumura akka argatus gaafatanii jiru. Kana jechuun ammoo mootummaa biyyattii caalaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n nagaadhaaf fedhii akka qabuu fi maricha akka galma ga'uuf ifaajaa turuu Ameerikaanis ammoo ragaa baatee jirti. Gama biraatiin hidhattoota fannoo naannoo Amaaraa keessatti ammoo socho'aniifis dhaamsa dabarsanii jiru. Warri naannoo Amaaraa keessatti lolatti jirtan kan fannoo jechuudhaan of waamtan adaraa marii diduun keessan isinumaafuu faayidaa hin qabu jechuudhaan warra Amaaraattis ambaasaadarri Ameerikaa kun magaalaa Finfinneerra dubbatanii jiru. Akkuma kutaalee Itoophiyaa kaanii asittis naannoo Amaaraa keessattis uummata nagaatu dararamaa jira. Uummanni naannoo Amaaraa jiru hedduun nageenyi ni bu'a jedhanii guddoo hawwu. Yoo akkas ta'e ammoo isinis hawwii kana karaa marii nagaa dhugoomsuudhaaf dirqama qabdus ittiin jechuudhaan ergaa dabarsanii jiru. Kanneen Tigraay keessa jirtan warri TPLF lammiilee qeerraa buqqaan bakkatti deebisuudhaaf akkuma dhukaasni dhaabbatuu qabu lafa daangaarra jiru qabachuudhaaf humna fayyadamuu dhiistanii marii adeemsaatiin taligamuu kana hunda hammates akka gaggeessitan isin akeekkachiifna kan jedhan. Dabaloonis TPLF marii biyyaalessaa fi haqa coomsaa keessatti hirmaannaa guutuu taasisuun gahee guddoo akka qabu kan ibsan. Nageenyaa fi tasgabbii naannoo keessanii qofaaf otoo hin taane kun guutuu Itoophiyaatiif murteessaadhas ittiin jedhanii jiru.
ergaa mootummaa Itoophiyaatiif dhaamaniin ammoo humna waraanaatiin rakkoo siyaasaa furuun akka hin danda'amne hubachiisanii kanneen biyyattii Itoophiyaa bulchuudhaaf ammoo dirqamni isin harka jiru mootummaan as jiru biyyattiin karaa nagaa fi tasgabbiitiin malee adda waraanaarraa waan feetu isin argattu jedhan mootummaan qaamolee isa morman hidhuudhaa fi dararuu akka dhaabu akkasumas hidhamtoota siyaasaa hiikuudhaas akka qabu waamicha godhaniifi jiru humna waraanaa fayyadamuun rakkoo siyaasaa walitti bu'insa dhalees hin hiiku kanneen mootummaa qeeqan hidhuudhaa fi dararuun rakkoo biyyattii keessatti deemaa jiruuf furmaataas hin ta'u kan jedhan Ambaasaadder Masingaan yeroo kamuu caalaa amma Itoophiyaadhaaf yeroo sirrii marii siyaasaa gochuun irra jiraatuudhas jechuun dubbatan marii kanarratti ammoo kan morkattoonni siyaasaa murteessoo ta'anii fi manneen hidhaa keessa jiran ba'anii kan irratti hirmaatan ta'uu qabas jedhan Itoophiyaa keessatti dirree waraanaa keessatti mo'achuun yeroo gabaabatti ammoo akka hin danda'amne kan dubbatan Ambaasaaddarri Ameerikaa Masingii qaamoleen hidhatanis ammoo mootummaan yeroon itti marii gaggeessanis amma ta'uu himanii jiru kana milkeessuudhaaf jalqabbii gaarii kan ta'u guutummaa biyyattiitti waraana dhaabu yeroodhaaf labsuudha jedhan biyyattii keessatti namoonni akka buqqaan gochuu dabalatee gidiraan namoota nagaarra gahuu keessatti ammoo qaamoleen hidhata gahee mataa isaanii qabu kuni dhaabbachuu qaba manneen barnootaa dhaabbileen fayyaa bu'uuraalee bishaan irratti ammoo haleellaan gaggeeffamu akka dhaabbatu deeggarsi namummaa dhorkaa tokko malee namoota akka qaqqabuufis ammoo waamicha dhiyeessan kunis guutummaa biyyattiitti waraana yeroodhaaf dhaabuu kan of keessaa qabaatu ta'uu mala Masingaan wanti jala muruudhaan ammoo dubbate dirree waraanaatti mo'achuun kan hin argamne ta'uu isaaniiti mootummaan hidhattootanii mo'adha jedhee kan itti adeemu yoo ta'e biyyattiin miila ishii dhabuu maltis jedhanii jiru kayyoo fi galmaan gaachuudhaaf waraanni akka itti fufu gochuun gidiraan ummata Itoophiyaa akka itti fufu gochuudha kanaafidha ammoo yeroon kun yeroo marii ta'us kan qabu jedhan qaamoleen hundinuu carraa marii biyyaalessaa dhiyeessutti ammoo fayyadamuu akka qaban kan dhaaman Masingiin adeemsichi rakkoo qabaatuu danda'us garuu qaamolee hidhatan dabalatee sagaleen hunduu akka dhagaamu gochuudhaafis banaadha jedhan mootummaan isaanii adeemsa marii godhamus akka deeggaru akka itti fufus ibsanii jiru waboo fi mootummaan lola dhaabuudhaan gara mariitti akka dhufan ergaa dabarsanii waraanni bilisummaa Oromoo waboon gahee isaatis baatee ture ammallee abdii kutachuus hin qabu gara gahee isaatti adeemuu qaba jechuudhaan dhugaa waraana bilisummaa Oromoo waboo baanii waboon ammoo akka marii nagaatiif fedhii qabuu fi nagaan dubbii xumuruu fedhus dhugaan ni jira kan jedhan namni mootummaa Ameerikaa bakka bu'an kun ammoo Itoophiyaatti Ambaasaadder Masingii waboo fi mootummaan ammas gara mariitti qajeelaa jechuudhaan ergaa isaanii kana dabarsanii jiru.